namni kun nama gammoo onne qabuun bookkisee bar Jawaariin gaafa gaamini itti godhamu nuti halkan takkatti mootummaa kana dhiiga dhaabnee uummata itti kaafnee gurra buusuu dandeenya jedha. Kamal Galchuu Daawud Ibsaatii fi Maaraa Guddinaa bakka takka fidanii jarana isin galatooma jechuun waan jira uummata Oromootti himanii galatooma aangoo gadhiisa. Jar leencoo baatii bar nama barate hayyuudha. Arrani bilsigannoo wajjin dalagaa jira biyya wajjin hojjechaa jira. Innaa isa bilchiginna galee kana inni sirrii jira. Inni dhugaa qaba haqa qaba jennee jalatti hiriiree beennanu. Kamal Galchuu Arsii mataa qaqqabachiiseette Kamal Arsiif qabsaa abbaa gandaatti jechuu barbaadeeti. Jaarmanni adda bilisummaa Oromoodhaa daaretti jechuudha. Miila tokko magaalaa keessa kaayee miila tokko bosona keessa kaayee. Jaal Daawud Ibsaa dhugaan teessan baatee jechaa Dhagee duuba. Loogiin qabu haasawaa keessa. Amma dhagasiima. Dhagee gasiima. Akka ati reef gachuutti qoota. Akka tamma kaasetti qoota. Jalqaba qosaa qoy itti deebi'a. Qoy itti deebi'a. Ree amma nuti mammaarii qoy takka itti deebi'a jechuun saad loogittuu irraa mul'ata haasawaa isaa keessaa. Ani nu loo. Gaafas itti jedhan. Oromoo loo. Wanni isaan jedhanii fakkeenya amma bakka dhaabboliin sadeenuu gadi bahanii in haasahinitti Kamal rakkina qabu gadi bahee dubbatee tarii ammoo dhiibamiinsa paartilee irraa itti gahe. Shira irratti hojjetame irraa waan dhiibameef kana jedhee saadoo soo dhugaa gara kaanii hin dhagahin abaan faanta soo deebii hin deebisini maaliif gadi bahee nama kana irraa kabajamu. Sadanuu warra aangoodhaaf bololu jechuudha. Warra aangoodhaaf deemu jechuudha. Barra uummata Oromoo bilisoome gabrummaa jalatti ka deebise warra amma jaarmee hoogganan kana. Jaarmoota siyaasa Oromooti jechuudha. Qeeqa sirrii qeeqamuu qaba ture. Saadammoo maruma keessa taree kabajaa nama kanaa gabbuus maaliif rakkina dhaabbilee Oromoo jidduu jiru summii isaa fi abaa'uu jidduu turte uummata Oromoo guutuuf beekati. Saad qeeqa nagaa qeeqoo osoo danda'u kabaja nama kanaa gabbuusee. Wallagga keessatti warri baankii zarafan LTV irratti Kamal Galchuu jedhe. Warra qaama mootummaati jedhe. Deebii gabaabduu yes or no. Arama Kamal uummata Oromoo. Yes or no Kamal Oromoo gane jedhee hin amanuu jette. Deenga dammoo Kamal Oromoo ganee Oromoo ganeetti wal dhaaree jechuun dhiifama gaafatta deenga dongorte. Mootummaan miseensota kennaa fi deeggartoota kenna maqaa shanee jedhuun hidhaa jiraa jedhe. Jedhee miire. Inda kennee maa? Okay. OBN irra dhaqee maal jedhe Kamal Galchuu? Maal jedhe? Miseensota kennaaf deeggartoota kenna haga sololotti ka hidhaa jiru shaneedha jedhe. Oromoo qaccee dhagee ka duuban nu deebise. Jaarmoota amma jiran takkittiin tokkorra tokko wayyoon qabu hundi isaanii jechuudha. Sifira siyaadhaaf wanni Jeneraal Kamal jedhee kiraayisii Wallaggaa fi Gujii keessatti adeemsifamaa jiru kana mootummaan jalqaba irraa dhaabbatee ilaalaa ture. Himanni Amnesty International mootummaa Itoophiyaa irratti banee madaalawaa miti jedhe. Gaafa OBN irratti dengada dhufu dammoo shiftoota jedhe. Kun maal wali dha'u? Sababni isaan kana godhaniif ammoo uummanni dhaaba kana jibbee dhaabni kun nuuf hin ta'u jedhee deeggarsa ittiin sassabachuuf ture dubbiin akkas hin taane dura irraallee mormaa turre. Karaa nagaatiin qabsaa jedhee kun ammoo achiin qabsaa kunni lanchuu wal quba qabanii kana mootummaan akkamitti callisa. Miidiyaan Habashootaa kana afaan jara turjumaananii hafarsaa jiran. Kun Oromoof qaanyeedha kun Oromoof kun cabiinsa Oromooti balbala saaqudha. Nagaa waan barbaannu fi nagaa biyyattii eegsisuu malee bilxiginaa bira dhaabbachuuf miti waan jedhu kaasan. Jechi Amnesty International qofti loogummaa mootummaa kana cinaa goruun isaa akka qabsoo uummata Oromootiif uummata Oromoo galatti isa madaalchisuu danda'a. Waltajjii san gubbatti Kamal bilxiginaa dhukkee irraa kaasaa ture. Badhaadhina iyyuu jedhee hin waamu. Bilxiginaa jedhee waamaa ture yakka mootummaan hojjetu kana jedhee wanni ati isheen of hin jiru. Wanni takka hin jiru. Ayyaa shama harka fuunee nagaa qabdu isiniin jechaa qophiin kun qophii sunsumaatii keessummaa jabaa tokkoof biraa qaba hardhaa. Hardhaan tana akkuma guyyaa lama dura waadaa isiniif gale keessummaa jabaa tokko haala yeroo irratti qabadhee isiniif dhihaadhee jira. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan akka deemtu san tuquudhaan sabskiraayibii akka itti gootan isin gaafanna. Keessummaan kiyya keessummaan hardhaa aktiivistiidha. Aktiivistii Sa'ad Yusuf baga nagaan gara miidiyaa Oraazii dhufte. Oraazii Entertainment isinis baga nagaan jedhanii naaf yeroo keetiif jechuudha baay'ee tokko gammadee jira. Warroonni ammoo Oraazii Entertainment hin beekne jechuudha bakka qiluu jettu sanillee sabskiraayibii qiluu sanillee itti cuqaasaa fi miidiyaa Entertainment qobboleessa keenyaa qabdii Xayyibaa Qotii miidiyaa kana guddisuu fi akka qabdan anis yaamicha bolummaadha isiniif godhee jira. Oraazii Entertainment irratti har'a dhiyaannee jira. Ka godhuuf deemnu ammoo abbaatu beeka jechuudha.
Ayyee ajandaan nuti har'a kaafnee mari'annu dhaggeeffattoota keenya ajandaa muraasaa tooppikii haala yeroo kaafnee irratti kan mari'annu ta'a. Mee Sa'ad siyaasa biyya keessa amma deemaa jiru kana daqiiqaa takkatti ibsime. Siyaasa biyya keessatti deemaa jiru yeroo daqiiqaa takka keessatti ibsinan jettu gabaabumatti jechuudha. Mootummaan amma biyya bulchu mootummaa sirna naftanyaa sirna feudalizimiiti. Mootummaan kun mootummaa adawaa diin Oromooti. Mootummaan Dr. Abiy kan amma biyya bulchaa jiru mootummaa gartee amaanaa uummata Oromoodhaa nyaate mootummaa gartee irbuu uummata Oromoodhaa jallisee fi mootummaa gabaabumatti mootummaa uummata Oromoodhaa gane kan ilmaan Oromoo irratti gochoota shukanneessoo gara jibina jibbiinsa sanyummaadhaan guutame ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru mootummaa nama nyaata guyyaa adiidhaan ilmaan Oromoodhaa ajjeesee kan gartee ilmaan Oromoodhaa kaan waraabessaaf kaan gartee laga keessatti darbaa jiruu fi manneen hiyyeessaa manneen qotee bulaadhaa bakka hundatti gubaa barbadeessaa qabeenya Oromootii fi Oromummaa fi Oromiyaa balleessuudhaaf nama halkanii guyyaa hojjechaa jiru sin jechuu barbaada. Daqiiqaa takka guutee jira. Mun dabarsine. Ayyee galatoomii daqiiqaa kan kee tokko bitteerta. Mee jechuun gaaffilee dhuunfaa irratti xiyyeeffannaa. Sa'ad deeggara paartii kamiiti? Miseensa paartii kamiiti? Sa'ad Ismaa'il miseensaa fi deeggara uummata Oromooti. Paartiin ati hin deeggartu hin qabdu. Hin jiru. Okay, bareeda. Mee amma gaaffiin ansi gaafadhu fakkeenyaaf wanni yaada ati hin qabdu yaada ati siyaasaa gubbatti qabdu toora sooshaal miidiyaa yookaan feesbuuk kan keetti irratti namni si hordofuu hin danda'a. Mee keessattuu fakkeenyaaf mootummaan bilxiginaa kan amma biyya keessa jiru kun uummata Oromoo irratti roorroo hamaa geggeessaa jira. Uummanni Oromoo bara dheeraaf ammoo nama isa hoogganu barbaada beekte. Uummanni Oromoo osoo dhaabatu jechuun fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromooti waggaa 22 guutuu osoo dhaaba kana dhufee nu bilisoomsa jedhanii eeganii dhumarratti wanni sulleen hin taane uummanni mataa isaatiin ka'ee qabsaa'e. Hawwii uummata Oromoo ka ture warra diyaaspoora biyya alaa kanallee ka ture dhaaboliin Oromoo bara qabsoo wayyaanee godhan isaanitti illee dhaaboliin Oromoo ka biyya alaa jedhan kun nu waa tokkoomanii halkanii guyyaa uummanni Oromoo akkanatti itti booha beekte halkanii guyyaa. Bara wayyaanee isanis tokkoomuu hin dandeenye ufiiftuu qabsoon ture walirra duulu wal balleessuu hin beektan waan biyya alaa kana ture. Mee ammallee ammoo uummanni Oromoo dhaaboliin Oromoo kunniin nu haa tokkoomuu jedhee kadhachaa ture bara dheeraaf haga isaan biyyatti galanillee mee rakkinni meejar rakkinni dhaabbataa dhaabbolii Oromoo kun maali? Rakkinni uummata Oromoodhaa? Dhaabbolii. Rakkinnummaan uummata Oromoodhaa? Jaarmaalee siyaasa Oromoodhaa tiif carraa kennutu rakkoo uummata Oromoodhaaf ta'e. Kan uummata Oromoodhaa gabroomsaa jiru ammallee uummata Oromoodhaa bilisoome bara uummata bilisoome sababa jaarmoota siyaasaa Oromoo wal sakalanii fi waliigaluu dadhabaniif ilmaan Oromoodhaa har'allee gabrummaa jala deebi'aa jiran. Itti gaafatama seenaa qaban hundi isa hayyuun beekaa fi rogoyyiin gameeyyii siyaasaa Oromoo hundi isaanii itti gaafatama seenaa qaban. Oromoo qaccada deeka duuban nu deebise jaarmoota amma jiran takkittiin tokkorra tokko wayyoon qabu hundi isaanii jechuudha. Kana jechuu barbaada. Okay, mee jechuun fakkeenyaaf asiin dura haalli qabsoo Oromoo keessatti beektee jechuudha amalli qabsoo dhaabbolee Oromoo kunniin amala tokko beekte fakkeenyaaf gaafa biyya alaa turretti tokko diina irratti xiyyeeffachuu dhiyeessanii tokko balleessuu tokko kaan balleessuu kaan ifi jechuun waan akkanaa kana jira. Summiin biyya keessa turte tun biyya alaa turte amma biyya keessa summiin biyya alaa turte tun amma biyya keessa seente hafuura jiru hin beektaa garuu amma alhamdulillah uummanni Oromoo hundayyuu dhahee biraa taruu jira. Summiin tun akka biyyatti hin deebineef wanni uummanni Oromoo dhaabbolee Oromooti irraa eeguu qabu maal? Wanni uummanni Oromoo carraa takka qaba. Namni hoggansa fi jaarmaa hin qabne jaarmaa bakka si bu'u akkami biyya takka bulchuu hin dandeettu kan biyya takka qabachuu hin dandeettu. Istiraakchara ijaaramiinsa gavarmantii isa jennuun kana qabaachuu qabda. Kana qabaachuu keessatti ammoo Oromoon jaarmoota siyaasaa asiin dura qabsaa turan kana cinatti dhiisee jaarmaya qeerroodha kan dargaggoota Oromoo warra qubee Abaacaadha lakkaa'e warra Hawwiyaa lakkaa'e warri Hawwiyaa lakkaa'e jaarmee siyaasa Oromoodhaa hoogganuu hin danda'an ana biratti jechuudha. Quuqama Oromummaadhaa qabuuf kan dantaa uummata Oromoo tiksu Oromoo gurguratee diinatti hin kennine arralee burleeftanillee warra qubee Abaacaadhaa afaan Oromootiin barate dargaggoota PhD dalagan meeqa qabna profeesoroota beektota hayyoota meeqa qabna lakkoofnee fixuu kan dandeenye biyya alaatii fi biyya keessa jechuudha. Uummanni Oromoodhaa isaan kana jedha dhiibbaa irratti gaggeessee jaarmaya haarawaa gartateen kashiran beene jechuudha. Laalla harki hanna bare yoo harka ciran murquutu socho'aa jedhan. Jaarmoonni tun hamii baratan
Biyyallee galanii wal dhiisaan jiran. Walitti duuluu baratan. Biyya alaa kanatti jechuudha. Biyya galanii illee dhiisuutti hin jiran. Uummata keenya ka dur aadaa walirratti duulu aadaa gartee diina irratti qofa xiyyeeffatee uummata deemaa ture. Amma ammoo biyyatti galanii uummanni keenya sababa jaarmaa siyaasaa Oromoodhaa adda qoqqoodamiyyuu adda qoqqoodamaa jiran jechuun barbaadan. Maaliif hunduu jaarmoonni amma jiran jaarmaa Oromoo fakkaatu tokkitti hin jiru. Ka Oromoo fakkaatu jechuun si kana akka Oromootti kalaqamee akka Oromootti jiru ka Oromoon hundi ija takkaan laalu hin jiru. Yoo logummaa qabaachuu baadhellaan hoo xiqqollee ka ta'u taa'e jechuudha. Jaarmaa ofee koo gartee kaafutu xiqqoo jaarmaa Oromoo fakkaatu kanneen irra jechuudha. Kunniin jaarmoota biyya alaa kanatti wal madeessan ka gartee wal sakaalaa turan ka walirratti duula jibbiinsa summummaa walirra facaasaa turan jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo akka sabatti yoo rabbiin sodaate uummata kana dhiisee jaarmaa isa fakkaatu kalaqachuu qaba uumachuu qaba hoggansa of keessaa baasuu qaba hoggansa jalatti masakamee deemu jechuudha. Kana jechuun barbaada gabaabumatti jechuudha. Namni hoggansa hin qabne jaarmaa hin qabne biyya qabachuu hin danda'u biyya bulchuu hin danda'u. As biratti waan akka sii dabala. Fakkeenya amma jechuun waan gadi gadi beektamu waan dhimmi ka'uu qabu jira beektee dhimmi ani yaadu. Fakkeenya amma haala bilxiginaa irratti hundinuu namuu tokkummaan qabsaawaa jira beektee. Boriyoo bilxiginnammaan tunuu buutee ammarraa dubbachuu qabnaa beeku osoo gaafa duraasan namni hunduu ka'ee dubbatee mareetii irra sirriitti likkii galchanii rakkinni har'aa kun hin dhufu. Namni kaayyoo tokkoof qabsaa'u namni uummata Oromootiif qabsaa'u tokkoomta dadhabee ifii wal nyaattee amma biyya nu nyaachifte. Amma garuu duulli jechuun qabsoon kaa godhamu mootummaa biyyaa irratti bilxiginaa irratti jara tanallee amma jaritulleen haguma amma bilxiginaa irra yakka maletteef xiqqoo waan eeman gara maal gara hojiin jaraa walirratti duuluudha beekte. Amma mee wannan si gaafa dhaabbilee Oromoo fakkeenyaaf dhaabbilee sadanuu Habaawollee Fuudhii Kaafaawoo Abaawus aangoonni achirra jiran martinuu warra takka jechuun rispeektii kabajaa guddaa qabnaa fi warra akka nugusaa aangoo irra gara waggaa 30-40 jechuun akkasiin martu aangoo jechuun maaliif nama yaangituu dhabame moo maaliif aangoo dargaggootti hin dabarsine maal rakkinni isaanii irraa dubbachuu qabna yoo hadha hin dubbanne bor rakkinna dhufa. Bilxiginaa irra amma fakkeenya amma jeneraal Kamaal amma akka jirtu yoo qaamni mootummaa lolu ka dhufu taate mootummaa faana goggorraa jedhee dubbateera. I think dhiibama achi rakkinna achi walirra gahaniin tokko gama waan akkanaa hundattuu uumamaa jira qoy. Kanaaf gaafin ansi gaafadhu. Maaltu itti aanu qaba maaltu godhamu qaba saada. Gabaabatti jaarmoonni siyaasaa Oromoo osoo har'aa biyyi biltsiginnaan ka aangoo gadhiisuu taate. Ifi wal fitti. Daaraa nu godhan daaraa bubbeen fuute nu godhan. Maaliif akka itti jarri wal saaxilaa jiran argaa jirra. Akka itti jarri icciti isaanii walii baasaa jiran argaa jirra. Biyya alaa kanatti fi biyya keessatti ilal umri guyyaa oydaa masharillee jirtu waliin galtu Oromoo kana beekuu qaba. An kanaaf bar lallaba ganamaa halkanii guyyaa dullootan tana jara tana dhiisaa Oromoo. Jaaramee Oromoof Oromiyaa fakkaatu dhaloota haaraan uummadhaa kalaqadhaa kan jedhee siin kana dhuka dhaban. Yoo borammaa biyyi fakkeenyaaf aangoo irraa bu'aa biyyaa jennuuti mee. Biyya tana eenyu qabata. Paartiin biyyoolessa Oromoo ta'uu siin jedha. Teessoo kana naa kennanii. Osoo namni kanaa hin bilisoomin namni kanaa paarlaamayyuu qabatiin teessoo kamii walii qoodasi. Ati tokkoffaa ka kolfaallaa jeese kanaa bara. Osoo amma wanni sun dhugaa ta'e yookaan immoo waan kana konfirmiin goonee nama tokko irra dhageenne garuu qorannee haga tokko irra gennee jirra walii qoodanii jiran Oromoo matarayyuu. Awaashii gadi kiyyaa asii walisoo ol kiyyaa minaamin asii achi kiyya jedhanii walii qoodan. Kana jechuun maali beektatin foon lafa jiru allaatti irra samii walloltu jechuudha. Qabsoon Oromoo akkas taate jechuudha. Namni tokko fakkeenya paarlaamaa haaseenu Oromiyaa keessatti kutaa kamuu keessatti walloo kamiis abbaan fedhe naannoo fedheef godinaa fi aanaa ganda baadiyyaa fedhe keessa dhaqee sagalee yoo argate sagalee argateen san bakka bu'oota uummataa akka naannoottis akka federaalittis sagalee isaatiin deema malee osoo hin bilisoomin osoo biyyayyuu hin qabatin osoo uummata isaaniirraa du'an dhaabin sagalee uummata Oromootiif hin taane barjaritu. Nama du'aa fi waraabessaa darbamaa jiru takkaa isaanii dubbatu agartanii jirta. Egaa Amnesty International ibsa baasee booda gabbaanii dubbatan. Amnesty International moo uummata Oromoodhaaf jaarmootatti dhaabbate. Jaarmoonni siyaasaa Oromoodhaa. Masbira wanta akka siyaa dabalu asirratti waa si gaafadha. Dhaabbileen Oromoo kunneen beektan karaa nagaatiin qabsoof nama akkasii socho'aa jiran beekte. Miseensota jaraa baadiyyaarraa haga federaalitti hidhatti guuraa jiran fixaa jiran. Asii ammoo jarri amma ibsummaan jarri baasanii ibsa laafaa wayii amnestii booda jechuudha. Kabaasan.
Jechuun filannoon isaan amananii itti deeman tonuu tamisi. Kana bara. Amala. Mee kana akkam ilaalta? Dubbadhee baran. Namni abbaan fedhe jechuun itti gaafatamummaa seenaa jala kan baane isin jedhu maalidha? Biyya Itoophiyaa biyya jedhamtu tana mootummaa ce'umsallee miti kan barbaachisu. Jijjiirama sirnaatii fi jijjiirama hoggansatu barbaachisa. Hoggansa waloo yeroo jennu Itoophiyaa keessatti jiraannoo ka jennu taate Oromoo filannoo lama qaba Oromoo. Oromoon takka walaboomee jiraachuu takka kabajamee Itoophiyaa keessatti jiraachuu. Itoophiyaa keessatti kabajamee jiraachuuf Oromoon dirqama jaarmoonni siyaasaa Oromoodha. Jaarmoota siyaasaa biyyoolessa akka Itoophiyaatti jiran wajjin socho'uun waliigaluun waan tokko waan jiru jechuudha. Garuu biltsiginnaa wajjin no negotiation. Mootummaan an biltsiginnaadhaaf irkoota namni biltsiginnaa irratti yoo duule yoo namni biltsiginnaadhaan lole ana jilbiinfatee lola jedhu yoo ka jiraatu taate jaarmanni siyaasaa akkasii Oromoo ka jiru taate Kamal jedhe ifa. Kun ifaa miti jaarmanni sun akkamitti Oromoof qabsaa boleessoo nama mana ilmaan Oromoodhaa osoo gubaa jiran argitu osoo ilmaan Oromoodhaa ajjeesanii guyyaa adii waraabisaa darbaa jiran oddoo ilmaan Oromoodhaa haadhasi wallaggatti ilmi kee bosona jira jedhanii gabbaasanii haadhaaf abbaa qalanii ajjeesan osoo argitu akkamitti mootummaa kana cinaa dhaabbadha jettatiin. Ishi akkamitti Oromoodhaaf qabsoofta dubbatin akkamitti Oromoof qabsoofta. Saad mee dhaamsa waliigala dhaabbilee Oromoo tanniin hundaaf dabarsii gara gaaffii biraatti ce'a. Laal jaarmoonni siyaasaa Oromoodhaa akka waliigalatti warra aangoodhaaf bololu. Sadii moo lama. Kudhanillee 20 illee ta'ani. Jechuun warra amma akka namni xiqqoo. Oofishaalee warri beekamu sadii. Sadanuu warra aangoodhaaf bololu jechuudha. Warra aangoodhaaf deemu jechuudha. Barra uummata Oromoo bilisoome gabrummaa jalatti ka deebise warra amma jaarmee hoogganan kana. Jaarmoota siyaasaa Oromooti jechuudha. Maaliif naan jedhe mootummaa kana mootummaan Abiyyi mootummaan nafxanyaa akka ta'e osoo beekan kaan hundayyuu biyyatti galfate seera itti baafate seera miidiyaa jechuudha. Akka afaan ukkaamsuuf afaan qabuudhaaf seera miidiyaa itti baafate mirgi nafxanyootaaf kenname Oromoon mirga isaa sarbame miidiyaa minilik jedhu mara sii banaa jiranii bara. Siidaa minilik masaraa keessa osoo inni ijaaru argitu osoo miidiyaa minilik jedhu dhaaban har'a bara addunyaan siidaalee bar akka minilik warra gabroonfataa fi warra gartee dur gurraacha bitaa ture bara. Diigaa jiranii bara Ingiliz keessatti waan ta'u Ispeen keessatti Ameerikaa keessatti. Wanti isa gaafadhu Oromiyaa guutuu keessatti waan alaabaa abaa'uu qabu kaatanii deemuun dhooggadha beeyte akka isaaniif nama hidhaa jiran qabrii jaarraa abbaa gadaa laale kabara meeqa dura alaabaan abaa'uu dibame qalama wayii irra diban fakkeen nama bara jalqabaa jijjiirama rabbi maal faayina baase maqaa yeroo jalqabaa wayyaa qeeroon Oromoo wayyaanii aangoo irraa buufte uummanni namni martuu mana isaa alaabaa dibachuu malee waan akkasii ture amma waan sana hunda irraa balleessanii jiran hadda immoo magaalaa Oromiyaa keessatti magaalaa guddittii naannoo Oromiyaa keessatti jechuun sin yaa waan masaraa mootummaa keessaa gaggallee lifamu sina nafxanyaati Oromiyaa fakkeenya Oromiyaa dalloo mana keessatti warri mana isaanii alaabaa lummuxii dibate hin tuqamne jechuun qilleensi minilik bilisa ta'ee qilleensi Oromummaa maaliif yakkame akkasa fakkaatutti. Laal gaafii gaarii na gaafatte. Oromoon akka du'u ka balbala bane ka balbala saaqe jaarmoota siyaasa Oromooti. Oromoon akka manni isaa gubatu ka godhe jaarmoota siyaasa Oromooti. Oromoon guyyaadhaan qalamee akka waraabessaaf reeffi isaa darbamu kan godhe jaarmoota siyaasa Oromooti. Maaliif waan jarri dadhabinaa fi laafina qabaniif waan jarri ga'umsa hin qabneef ga'umsa Oromoodhaan mormu Oromoof sagalee ta'uuf Oromoof dhaabbachuudhaan waan hin qabneef waan sodaataniif Abiyyiin. Seera inni itti baasee seera miidiyaa waan sodaataniif dhugaa uummata Oromootiif haqa uummata Oromoo kaagarayyuu miidiyaa irra baasaa jiru jawaarii bara. Jaarmoonni siyaasa akka jaarmeetti hunduu aangoo bulan sodaate kaan keessaa tokko lama fuudhee hidhatti naqame Abiyyi hin sodaate jechuudha. Kun ammoo as dhufee miidiyaa irratti kaayyak. Kun asii jarri atteenshinii uummata Oromoodhaa hatanii fi walirra duulanii Abiyyi haga uummata Oromoo fixu haga uummata Oromoodhaa inni doorsisu haga uummata Oromoodhaa inni cabsee jilbiinsachiisu balbala saaqanii fi nu ajandaa nuu kenna warri jaarmoonni siyaasaa jechuudha. Kanatu dhiiga kiyya dadaffisaa obboleessa kiyya. Miidiyaa uraasii hin tattee nama raachuu nufi darraas. Sa'aan mees biratti marii kennallee hin godhamna marii dheeraa hin goonu. Mee wanni an si gaafadhu jeneraal Kamaal Galchuu irratti qeeqa hamaa wayii darbatee ture qeeqa yoo siin jedhu qeeqa miti qeeqa namni akkasumas deeggarsiis mormiinis gariin arrabaan waan akkana siddeeman beeyte qeeqa sammaa irraa kaasee darbattee. Brigaadir jeneraal Kamaal Galchuu
qeeqnas qeeqa sababa pointii kana jedhii lakkoofsannatti amma gaafii jechuun osoo gaafii deebisuu waliin hin godhin dura kaleessa maxxansee ture gaafilee hedduutu dhiyaate gaafilee dhufan hundayyuu akkasiis si gaafadha sababa jeneraal Kamaaliin qeeqa san irratti darbatteef kana jedhii naa hime. Okay. Qabxii shan si kaasuu danda'a. Gaafiiwwan isaa keessa jechuudha. Inni tokkoffaan kan miidiyaa asirratti irratti inni dubbate waa'ee Jawaarii fi waa'ee OMN inni gaafatame jechuudha. Maaliif miidiyaan kun miidiyaa alagaati miidiyaa warra bilchiginnaati paartii yookaan ammoo paartii warra kan naftanyaati yizigna politika narra madaala warra jedhee deemu jechuudha. Ka biraanuu nu gaafa jechuudha. Inni lammata ammoo interviiniin eliitii irra godhe ka OMN irra godhee fi ka OBN irratti inni godhe interviin sadan waliin fakkaatu. Namni kun nama hayyuudha nama uummanni Oromoodha abdii hedduu la kaa'ee jiru. Namni kun nama gammoo onnee qabuun bookkisee bar Jawaariin gaafa gaammiin itti godhamu. Nuti halkan takkatti mootummaa kana dhiiga dhaabnee uummata itti kaafnee gurraa buusuu dandeenya jedhe. Gaafsa onnee uummataa keessa nama seene namni kun. Namni kun arrallee borollee uummata Oromoodhaaf qabsaa jedhee uummanni Oromoodhaaf dhiira kaa'aa ture jechuudha. Har'a ammoo as deebi'ee yeroo inni mootummaa kanaaf dahoo ta'u yeroo inni mootummaa kanaaf gargaaraa kan akka kunoo shufeeraaf raddaati jiraami raddaati isaa raddaati abiyyi ta'uudhaaf inni foolatu arguun maal jedhee mootummaaf okay barakati galatoomii tokkoffaa gabamatti jechuudha himanni Amnesty International mootummaa Itoophiyaa irratti banee madaalawaa miti jedhe. Maal sin jedhe? Yes dhagaa jira. Himanni Amnesty International mootummaa Itoophiyaa irratti fuula 73 inni bane madaalawaa fi sirrii miti jedhe. Kana jechuun qaama mootummaa jiraa beeki. Abiyyoo osoo arra gabbee namni qaama mootummaa tokko hin jedhu bara. Qaama mootummaa warra ta'e hin qorannaa jedha laa. Warri mootummaa maal jedha? Hin qorannaa jedha laa. Waan tokko proof osoo hin goone. Nus wanni kun madaalawaa miti qoranna jedha warri mootummaa. Qorannee nutis daataa keenya dhiyeeffannaa isaanis daataa jaraa dhiyeeffatanii kan jedhu jechuudha. Achirratti Amnesty International ammoo manni gubachuu achirra kaa'ee jira. Kaarra viidiyoon ati argitu kun. Ilmi namaa telefoona qofa waan walgahii irratti taasise gabaafamee ajjeefamu jechuudha. Sampointiin naa kaaftee fakkeen amma wanni ati jechuun wanni inni mootummaa fi jechuun gara mootummaa gorgoreef jettu gaggabaasni Amnesty madaalawaa miti jedha inni biraa. Lammaffaa Wallagga keessatti warri baankii zarafan LTV irratti Kamaal galchuu jedhe. Warra qaama mootummaati jedhe. Beetii kun viidiyoo atuu murtee maxxansuu dandeetta viidiyoo. Gaafa OBN irratti dengada dhufu dammoo shiftoota jedhe. Kun maal wali dha'u? Waldaa jedhe ka dubbadhu gati. Shiftootatu mootummaa baankii mootummaa saamee jedhe. Saamee jedhemi? Innoo sira. Qoga dubbiin tun wal dhufti moo wal dhuftu? Dubbiin takka jedhe. Ansi gaafachaa jira. Inni lammata ammoo miseensota kenna jedhe. Guyyoo waree wajjin wata intervii godhu. Mootummaan bilchiginnaa jedhe. Bakka hundatti miseensota kenna shawaa kaabaa shawaa kibbattii fi bakka hundatti intervii sana argattee jirta. Mootummaan miseensota kennaa fi deeggartoota kenna maqaa shanee jedhuun hidhaa jiraa jedhe. Jedhee miire. Inna kenne maa? OBN irra dhaqee maal jedhe Kamaal galchuu? Maal jedhe? Miseensota kennaaf deeggartoota kenna haga sololotti ka hidhaa jiru shaneedha jedhe. Ishi. Miseensa kenna tokkotu sololotti ukkaanfamee jedhe. Ukkaanfamee jedhemi shaneedha kaa. Malee mootummaa jechaan jiru. Yaa shaneetu ukkaamsee jedhe. Takka jedhe lammata. Lammaffaa jaarmootuma siyaasaa Oromoo waliigaltee godhan tokkoffaa ammallee itti keke waan silaa iccitii Oromoo mana keessatti fixachuu dandeettu. Mana keessatti hiikkachuu dandeettu jaarsa biyyaatii fi abbootii gadaatiin miidiyaarra dhufee haasa'e. Miidiyaan Habashootaa kan afaan jara turjumaananii hafarsaa jiran. Kun Oromoodhaaf qaanyedha kun. Oromoof kun cabiinsa Oromootiif balbala saaqudha kun. Yoo kan galu taate jechuudha. Wanni Kamaal galchuu guyyaa san godhe namni sirrii jedhu. Pointii sadii naa kaafte maaliif Kamaal galchuu qeeqxeennaan tokkoffaa mootummaa faana goree jette. Mootummaa faana goree ibsa Amnesty International. Qoyisiitti maa jira. Lammaffaa gaggabaasni Amnesty International madaalawaa miti jedhee. Mootummaadhaaf loogii jechuudha. Kabiraan mallee miseensi kenna sololotti ukkaanfamee jedhe. Shanetu ukkaamsaa jira. Shanee jedhaa jira. Ukkaamsee jedheedha. Fakkeenya gabaasni anamma akka normaalaas gaafadha. Gabaasni Amnesty International madaalawaa miti jechuun isaanii uummata Oromoo guutuu aarsee. Paartii mormituuti bara. Paartii uummataaf sabaaf dhaabbate kamitti. Uummata Oromoo guutuu aarsee. Itti dabaluu qaba jechuudha. Silaa inni itti dabaluu qaba. Kanaaf jaarmoonni siyaasa Oromoo dhaban Oromoo hojjechaa jiran jedha bara. Sun dongora guddaadha. Namni sun dongora guddaadha waan ta'uu hin qabnetu ta'e.
miidiyaa Amaaraa gubbatti bahee icciti Oromoo haasa'uun dongora guddaa rakkinummaan fedhe. Waa'ee miidiyaalee miidiyaa isaatii waa'ee Jawaarii fi miidiyaan OMN illee akka cufamuu fi akka dhabamuu dubbate. Sirrii. Yaa kana akka dhabamu natti hin fakkaatu I think sagalee Jawaar jedhee jalatti. Sagalee qofa osoo hin taane OMN illee aayidiyaa Jawaar qofa waan dabarsuuf. Yaa aayidiyaa Jawaar gurraa jedhee kabiraan mallee afaan garagaraa dubbataa itti dhugaadha interviin Birgaadii Jeneraal Kamaal jechuun I think jijjiirama siyaasaallee jedhan deeggartoonni isaatiin namni hunduu ilaalcha tokkorra hin dhaabbatu excuse jechuun wanni isaan akka mormiitti dhiyeessan sanii kan dhaggeeffattoonni illee mormii irraa waan qabannatti hin fakkaatu waa'ee miseensa keenya tokko sololotti abaa'oo shaniin ukkaanfamee warra bosona jiruun jedhanatti fakkaata. Asitti waan si dabalu qabu. Fakkeenyaaf Kamaal Galchuu achirratti intervii irratti maal jedhe beektaa? Kamaal Galchuu nama paartii jaarmaa siyaasaa paartii biyyoolessa Oromiyaadhaa hoogganu. Inni qorannoo yakkaatii miti. Inni poolisaa miti. Inni abbaa langaatii miti. Inni abbaa murtiitii miti. Ka seera kan abbaa fedhe waan fedhe qoratee dhiyeessu qaama mootummaati. Maal jedha achirratti? Odoo anama gaafsan hin dubbanne bara. Odoo dubbadhe jechuudha. Waan hedduu keessaa gulaaluu waan danda'amu jira jechuudha. Jaarmaa siyaasaa si wajjin qabsaa'u tokko waliigaluu yoo dadhabde waliigalle irratti waliigallee addaan galee waliigalle irratti waliigallee addaan gallee dhabar addaan baadheedha. Baltismaamaan tasmaanta talaajila akkuma jedhamu afaan Amaaraatiin jechuudha. Inni fakkeenyaaf eega kana jedhee xumuree booda achirratti maal jedhe jaarmanni adda bilisummaa Oromoodhaa daayirektirii jechuudha. Miila tokko magaalaa keessa kaa'ee miila tokko bosona keessa kaa'ee jira. Interviis irratti jechuudha. Kana jechuun karaa nagaatiin qabsaa jedhee kun ammoo achiin qabsaa kunni lamchuu wal quba qabanii kana mootummaan akkamitti callisaa mootummaan haga ammaa bara akka interviis irratti yaanu badheetti bara mootummaan indoo warra ala bosona jiru kana balleessuudhaaf hojiin hojjennee mootummaa qeqayyuun mootummaan akka waan humna hin qabne tokkotti jechuudha. Saba sanbira darbee asirra siyaadhaaf wanni jeneraal Kamaal jedhee kiraayisii Wallaggaa fi Gujii keessatti adeemsifamaa jiru kana mootummaan jalqaba irraa dhaabbatee ilaalaa ture. Sababni isaan kana godhaniif ammoo uummanni baankii fa'aa uummanni dhaaba kana jibbee dhaabni kun nuuf hin ta'u jedhee deeggarsa ittiin sassaabachuuf ture dubbiin akkas hin taane dura irraallee mormaa turreedha. Kanaaf mootummaan eegaa humna dhaaba bosona jiru kan ittiin balleessu wanni Kamaal kaasaa ture sanii inni biraan mallee wanni ansitti fakkeenyaaf gara walitti bu'iinsa isaaf Kamaal jidduu jiru hin beeyta warra wal ajjeesuuf wal soqaa ture. Haasawa Kamaalidha amma fakkeenyaaf wannaan tokko maal jedha gaafin tokko kasiif dhiyaate maal jedha jeneraal Kamaal wanni akkasitti isa gubee miidiyaa irratti isa baasee wantoota inni akka yaadatti kaasee jejjera fakkeenyaa dhaabboliin gamtama kanaa kan nuti eegalle maayyii nu dhiibanii lammaffaan malee nuti hoggansi jalqaba kaafaa'uun haa hoggannu jennee achi booda warri abaaw ammoo nu hoggannu malee hin ta'u jedhe inni biraan mallee wanni inni kaasee waa'ee hidhannoo qabsoo hidhannooti gaafiin namootan siif dhiyaate maa qabsoo eega nagaan qabsoofna jenne nuti nagaa barbaanna eega nagaan qabsoofna jenne haga mootummaan nagaa eessutti yoo qaabni mootummaa lolu dhufe mootummaa faana gorraa jechuun kenna ibsee jira ammoo jechuun kenna nagaa waan barbaannu fi nagaa biyyatti eegsisuu malee bilxiqina bira dhaabbachuuf miti waan jedhu kaasan maal jetta asirratti? Okay. Lan jalqabayyuu biyyi Itoophiyaa nageenya hin qabdu. Biyya nageenya qabdu keessatti mirga hin qabu inni akka jechuun mirga qaba. Garuu jechi kun sammuu ilma namaa keessa hin seenu. Maaliif ati paartii uummata jeneraal Kamaal Oromoo ganee jette maaliif jette? Lan jeneraal Kamaal Galchuu uummata Oromoo ganee jira. Akkamitti jechuu jechuu barbaada. Namni jechuun wanni kana sitima amma sitima normaala kaasuu hin dandeetta. Indubaraga. Amma Abiy Ahmad irbuu uummata Oromooti seena nyaatee uummata Oromoo ganee nafxanyatti galee jennami. Jeneraal Kamaal bakka san gahee jettee yaadda? San hin jenne bara. San hin jenne. Oromoo ganee jiraa jette. Dhaqee gaasitti mu jiraa meeshaan. Waliigaltee jarmoota siyaasaa Oromoodhaan silaalan iccitii isaa qabataami. Namni tokko iccitii sabaa fidee miidiyaa irratti dubbachuun akka saba san ganetti lakkaa'ama. Iccitii saba jidduu jiru jechuudha. Kan maaliif yaa jedhamsa addofaa maaliif luuqii soddoma nyaatan waan akkas waraqaa akkas gomaa nyaatan
Saba kana lubbuu uummata kana lubbuu qabsaa'ota meeqa baraaruuf miti kana godhan. Isaan irra dhaloonni maal barata? Dhaloonni irraa hoo kana dubbatan taate maal baran? Zalaalam kaayoo aadaa wal saaxilaa deemuudha baranna jechuu kanarra. Inni lammaffaa kan jechuun ni barbaade. Jechi Amnesty International qofti loogummaa mootummaa kana cinaa goruun isaa akka qabsoo uummata Oromootiif uummata Oromoo ganatti isa madaalchisuu danda'a. Ana biratti jechuudha. Ana biratti. Maaliif kun waan xiqqaa miti bar waan xiqqaa miti waan nama viidiyoon gayyaa gara dhuma viidiyooleen hunduu jechuudha. Amma kamana gubatee kan engadda achirree faddarbanii sunuu ka keessa hin jirre kun riippoortiin kun jechuudha. Ka kunniin nuti hin dabalamin jechuudha. Saad loogittuu irraa mul'ata haasawa isaa keessaa. Ani nu looga. Kaa gaafa sitti jedhan. Oromoo looga. Wanni isaan jedhanii fakkeenyaaf bakka dhaabboliin sadeenuu gadi bahanii in haasahinitti kama rakkina qabu gadi bahee dubbatee tarii ammoo dhiibamiinsa paartilee irraa itti gahe. Shira irratti hojjetame irraa waan dhiibameef kana jedhee saadoo soo dhugaa gara kaanii hin dhagahin abaan faantu soo deebii hin deebisini maaliif gadi bahee nama kanarraa kabajaa mulqaa qeeq normaal osoo danda'amu hoogganee gabaab duban ati jaarmaa siyaasaatimi jaarmaa uummata Oromootiif hojjetu uummata Oromootiif hegeree Oromootii fi Oromiyaatiif nama qabsaa'u dantaa sabaa tiksuuf jechuudha. Jalqaba wanti itti qabsooftu tokko maali beektaa? Ilmaan Oromoo Kamal Oromoo gana jettee amantamoo sanii namanu. Dhiifama gaafataa kanaaf. Akkas jechuu keetiif. Kamal Oromoo jeneraal Kamal Oromoo gaggane jechuu keetiif dhiifama gaafataa. Anama sitti mami. Jeneraal Kamal galchuu jechuun nama hegeree Oromootiif Oromiyaadhaaf qabsaa'u jaarmaa siyaasaa Oromooti. Namni jaarmaa siyaasaa Oromootiif qabsaa'u fi uummata Oromoodhaaf dhaabbatu tokko hegeree Oromiyaatiif dhaabbatu wal dhabdeen fedhe osoo kachi isaan jidduu jiru taate assalaamu alaikum nagaa jiraadha isin lammii walii galtanii yoo yaalee achi keessaa bahee maa yaalama keessaa bahee kophaa isaa akka jaarmaa biyyoolessa Oromiyaatti jaaramee kaayoo imaammata tarsiimoo siyaasaa isa uummata barsiifate bifa barruutiin uummanni waa'ee gamtaa kana gaafii dhiyeessaa waan jiruufi uummanni waa'ee gamtaa kana gaafii itti dhiyeessaa waan jiruuf uummataaf ibsuu dirqama waan qabuuf dubbadhee na dhiibanii jedha. Okay. Inni ka dhiibamu akka nama tokkotti yoo jarri walii galtee isa dhiibde inni achi keessaa bahee barsiitti maa jiraa bara. Kamaal amma achi keessaa dhiibamee yeroo bahu kana an dhiibamee jira yeroo jedhu kana uummata Oromoo diiguudha kun akkamitti diigdanaan jedhu. Daawudilleen deeggartoota mataa isaa qaba. Kaafolleen mataa isaa qaba. Abaawolleen paartiin biyyoolessa Oromiyaa jechuudha. Maaltu uumame wanta kana maaltu uumama? Wal dhabdeen miseensotaa fi deeggartoota jaaremoota sadan kana jidduutti uumama jechuudha. Kana jechuun uummanni Oromoodha wal lolu warra duulu fi loogummaa garagaraatti uumama. Oromoo kana jechuun Oromoo bittinneessu jechuudha bara. Gabaabumatti jechuudha. Namoonni gariin maal dhiyeessan beekte boora humalee hin calalu dhaabbilee Oromoo kana jidduu summii baay'eetu jira. Boora humalee hin calalu. Kanaafi Kamal waan godhu eegadhabee carraan inni qabu dhugaa jirtu uummatatti gadi baasudha. Garuu ammoo haasawa isaa keessatti sa'aad yeroo haasawa godhu gabaasa Amnesty International san akkas jedhee dubbachuun isaa dogongora guddaadha. Akkasumas mootummaa faana kunniin waan kanniin dubbachuu osoo danda'u jeneraal jechuun fakkeenyaaf waltajjii san gubbatti Kamal bilxiginaan dhukkee irraa kaasaa ture. Badhaadhina iyyuu jedhee hin waamu. Bilxiginnaa jedhee waamaa ture yakka mootummaan hojjetu kana jedhee Kamal duuba waltajjii gaafasii san gubbatti osoo bilxiginnaa illee dhukkee irraa jechuun anamma gaafii namoota irraa siif dhiyaatu bilxiginnaa irraas Kamal dhukkee kaasaa ture dhaabbilee irraa namtichi kun ammoo hubannaa nama waraana kee ture hubannaa siyaasaa waan qabu hin fakkaatu waan arge maraa nama dubbatu jechuun qeeqa sirrii qeeqamuu qaba ture saadammoo maruma keessa ture. Kabajaa nama kanaa gabbuus maaliif rakkina dhaabbilee Oromoo jidduu jiru summii isaa fi abaa'uu jidduu turte uummata Oromoo guutuu beekati. Saadqee kana gaa qeeqoo osoo danda'u kabaja nama kanaa gabbuusee jedhan beekte Kamaliin Oromoo gane jedhee hin amanuu jetteera. Kanaaf Kamal Oromoo gane waan jetteef dhiifama gaafata deebii gabaabduu yes or no. Alama Kamal uummata Oromoo. Yes or no Kamal Oromoo gane jedhee hin amanuu jette. Deenga dammoo Kamal Oromoo ganee wal dhaaree jechuun dhiifama gaafatta deenga dongorte. Ana mala waa'ee dhiifamaa itti deebine. Waa'ee dhiifamaa. No waa'ee dhiifamaa itti deebine. Waa'ee dhiifamaa jechi Kamal galchoo dhiifama gaafata uummata Oromoo dubbisan dubbateef yookaan dammootinu waa'ee Amnesty International qofaanu qafa waan biraa dhiisi. Waa'ee Amnesty International dubbadhe sun
sirrii miti jedhee uummata Oromoo hoonni dhiifama gaafate ani dhiifama masa gaafadha jechuudha. Dhiifama gaafa hin gaafattu jechuudha. Yoo inni hin gaafatin dhiifama gaafadhu. Wanni ati isheen of Hin jiru wanni takka hin jiru. Okay. Gaaffiin biraa inni an si gaafadhu fakkeenyaaf dhaabbilee Oromoo kamuu waan nan deeggaru hin jirtu an miseensa an fakkeenyaa gaasa ka gaafasi keessatti iskiriinii gubbarallee kaakaahuu hin dandeenna Jaal Daawud Ibsaa dhugaan teessan baatee jechaa turte. Dhagee duuba. Loogii hin qabu haasawa keessan. Amma dhagee kasiima. Daawud Ibsaan akka isaa sanitti bahee sila waan kuma miliyoona takkaasuu hin danda'aban. Maaliif waan jarri gadi bahanii hin dubbanne? Mi amma akka ati reef kaasee tuqa akka tamma kaasee tuqa. Jalqaba qosaa qoy itti deebi'a. Ree amma nuti qoy takka itti deebi'a jechuun gaafii waa wal qabatuu fi gaafa fakkeenyaaf mariin nuti har'a goonee dhaabbileen Oromoo tan wanni harka irra qabu hin barbaachisu har'a waan bilxiqinnaan itti jirtuuf malee borosoo biyyuu nagaa haa ta'e ifi wal nyaatti. Amma wal fixaa jirti man. Yaa kanaafi dhugaan bahuu hin qabdu jetta rakkinni dhaabbilee Oromoo kan jiru kun furmaanni si dhufe dhugaan bahee mi furmaata argatte maal at least ummanni daandii jala deemu beeka ummanni daandii jala deemu amma beeke ummanni Oromoo warri kaafawutii fi abaabaa responsiin kun deebisaan kennin hin kennine miti ummanni Oromoo dubbii amma jeneraal Kamaal Galchuu waa'ee paartii amma fakkeenyaaf waa'ee hoggansa jaarmoota siyaasa Oromoo jidduu jiruu fi waliigaltee adda addaatii fi akkaataa wanni kun itti uumamee fi parsantii maalii walii qoodanii fi achi keessa dhiibamni akkana taanee jedhee inni dubbate sun dubbate gaariidha namni jedhu baay'eedha. Furmaanni jiraa dhabar. Warra bilxiqinnaa malee. Dhaqeeqa furmaanni jiraa dhabar kan siin jedhu furmaata argatte jetta solution akin taan yoo furmaata argatte sirrii dhugaa ani illee gaaf sana akka kennuu danda'a. Waan tokko odoo furmaata arganne wanni kun bombiin kun fanjiin kun ka'ii ta'ee ka bokokee kun dhoon gaariidha namoonni jedhan jiru. Furmaata argatte jetta solution akin taan Oromoo kallattii deemu argatee jiraam. Argate sun atilis uummanni Oromoo haguma silaa wanni ta'uu qabe maal beeyte wanni ta'uu qaba. Jarjara tanneen sadeenu bakka takka fidanii dhaabbilee Kamaal Galchuu Daawud Ibsaatii fi Maara Guddinaa bakka takka fidanii jarana isin galatooma jechuun waan jira uummata Oromootti himanii galatooma aangoo gadhiisa. Jarmoonni siyaasa qoshima. Jarmoonni siyaasa Amaaraa. Waliigaltee irra gaanii akkuma Oromoo addaan baan. Kadheen gadda hundaa hoggansa jijjiirra. Qoy dhagsitti maa jiraame dhageeka. Jarmoonni siyaasaa warra Amaarayyuu waliigaltee godhatanii kollishinii uumanii jechuun waliin qabsaa'uudhaaf jechuudha. Yeroo addaan baan bara 1990mootaa fi bakka hundatti argaa jirra hagarraallee. Garuu jaraa takkaa miidiyaarra bahee sababa kanaaf waliigaluu dadhabne jedhee mistirii isaanii haasa'u takkaa gartati. Inni duuba nu kanan dhuguu baabara. Kun ta'uun qabuu Kamaal Galchuu dubbateef furmaanni isin argattan maali? Natti himka. Yaaganyootti qamaalla? Hubannoo itti argatte jira? Jijjiiramni Oromoodhaaf dhufe jira? Yoo Oromoo wal xiqqeessuu taate malee yoo Oromoon gartee wal shakkuu taate malee silaa arra maal gochuu qaban Kamaalfan yoo ka dhiibaman taate jaarsatti himatan jaarsa biyya jira abbaa gada jira itti himatanii akkana waan akkana jira jedhanii. Kanaaf amma haasawi Kamaal gaafas haasa'e sun miidiyaarra bahee iccitii Oromoo babaasu santu dogongoraa jetta malee. Sunillee dogoggora guyyaa sana waan hedduu dogoggora jira. Miseensonnummaan isaatu muraasni warri wanna jedhan hin jiran beektu ammallee Kamaal waan akka namoonni hedduun itti mufatan fuula feesbuukaa irratti hurrisaa fi hurrisiiftuudha akka waan girrisaa waan akkanaaf fayyadamu. Laal kun zaseem laal amma wanni an jedhu tokko maali sa'aat dhugaa qaba gaafa Uummanni Oromoo jedhu dhufa. Naan jedhe jettee addaatiin. Laal Kamaal naan jedhu oonaan jedhallee. Maaliif viidiyoon feesbuukaa irra fiigaa ture gaafas viidiyoo keeti namoota hedduutu irraa haasaa ture kutamee. Hurrisaa fi iyyisiisaa fi iyyisiiftuu jedhe. Tooppiin kun ammoo I think si ilaallatan yoo tooppiin kun ilaallatan leen an jaaramee siyaasa Oromoo tokko hin deeggaru nama dhuunfaallee hin deeggaru an kaayoo Oromoo deeggara kaayoo Oromoo nama kaayoo Oromoo irraa maqe hin maqsiifna nullee kanarraa uummata Oromoo namni kun siin ta'u siin jennetti himna jechuudha abbaa fedhe maan ta'e obboleessa kiyya fakkeenyaaf gammachiisi fudhadhu viidiyoo tan akka kun viidiyoo tan na dabarsi gammachiisi obboleessi Amiin Jundii biyya Jarman jira. Amiin Jundii gaafa inni biltsiginnatti gale. Namni obboleessa isaa dura obboleessa isaa wajjin dhalatan gadaamessa takka keessaa gudeetta takka keessaa wajjin baan balaaleffate hin jiru. Maaliif balaaleffate? Oromummaadha. Oromummaan kutaa fi gandummaa fi safarummaa keellantu. Hoo dhugaaf dhaabbatan dhugaaf haqaaf dhaabbanna jechuudha. Yoo logummaa taate bararra namni leccoo baatii caalaa barnoota qabu jira. Leccoo baatii bar nama barate hayyuudha. Arni biltsigaannoo wajjin dalagaa jira biyya wajjin hojjechaa jira.
Innaa isa bilchina galee kana duuba inni sirrii jira. Inni dhugaa qaba haqa qaba jennee jalatti rirree beennanu. Gaafin takka ammallee kasiif dhiyaate saadii Kamaal galchuu arsii mataa qaqqabachiiseette Kamaal arsiif qabsaa abbaa gandaati jechuu barbaaddeeti. Lal ideoloojii Oromoo tokkos sanii jedhan ideoloojiin Oromoo akkam beektaa Daawud Ibsaa yoo Wallagga keessaa dhufee waa dubbate Oromoon akkamiin yaadda ideoloojii Daawud Ibsaan jedhan irra baay'een namoota hayyoota warroota beekan taate malee akka kutaa walii silaa jechuudha. Atiin daayirekti mayyuu uummata arsii mataa qaqqabachiisee jette. Dhagaye. Kamaal abbaa gandaati jechuudha. Kamaal abbaa gandaati miti anka jedhe. Fakkeenyaaf akka inni arsii keessaa bahetti bar Kamaal amma magaalaa uummanni amma arsii keessaa bahe jedha malee magaalaan itti dhalatee fi magaalaa sana nyaamuun jiru bar fakkeenyaaf. Maaliif akkasitti? Abiyyoo isa bahe. Oromoo mataa qaccabse yoo jechuudha. Dhagaye abiyyamma isa bahe. Oromoo keessaa bahe. Oromoo keessaa baane maal jette? Akkamitti Jimma keessaa bahe jedha ideoloojiin Oromoo akkasii ideoloojiin Oromoo bara akkasii. Abiyyi isaa dhufe Jimmaa dhufe Daawud Ibsaa isaa dhufe Wallaggaa dhufe Kuunee isaa dhufe Arsii dhufe Kuunee isaa dhufe Oromoon ideoloojii kana. Gandummaa jajjabeessuu hin ta'u Kamaal galchuu Oromoo mataa Oromoo ka Arsii qofa osoo hin ta'in Oromoo kaabaa kibbaatu itti gaddee Kamaal hin ta'e jettee gandatti galchuu fi yaalii ati goote. Gandatti isa galchuu fi miti bara warruma maaliif amma fakkeenyaaf namni tokko bara Oromoo jaarame siyaasaa Oromoo hunda keessatti. Haasofni kan kee adiidha bara Kamaal Arsii mataa. Sitti jira dhageegaa dhugaadha. In beekta waan beektu bara ideoloojii uummata kennaa beektaraatiin. No akkamiin uummanni keenya bara laal ideoloojiin uummata kennaa namni kun imaammataa fi kaayoo akkamii tarsiimoo akkamii fi qaba jedhee yaadu. Baay'inni waajjira kaafaatu paabaa irra qaba arsii keessatti. Arsii keessatti illee injifatee agarsiisee jira. Kaafuun. Kaafuunoo asiin dura injifatee bara 1990. Kamaaliin gandatti galchuu hin ta'u gabaabsi naaf deebise. Gandatti galchuu hin ta'u tokkoffaa maaliifi aadaa Oromoo keessa wanti jiru siima wanni laayif illee bahee dubbadheef jechuudha wanni Oromoo ideoloojii uummata Oromoodhaa waan beeku jechuudha. Amma fakkeenyaaf Kamaal yoo waan hin taane dubbate namni tokko gadi bahee Kamaal naannoo akkana waan ta'eef akkana jedhee wantootuma guutuu asii olii qabee arrabsuu barbaadu jira. Kun warra sammuu hin dhageegaa wanta kana dammoo maaltu uumama Oromoo keessatti. Kamaal akkas jechuutti Oromoo guutuu. Qoygaa arsoomni waan arrabsame anallee sillee si tuqaban nama hunda tuqaa miti nama naannoo sadii tuqaban amma atillee maal goota kana achi deemtee kamakaan kame kawanta kan balleessin kana walii qabdee arrabsite jechuudha yookaan immoo irratti duulte jechuudha. An kana balleessuudhaaf Kamaal akka dhalata arsii tokkotti akka arsiitti waan arsii ta'eef jechuudha. Arsoomni qorsooma arsummaan irraa tuqamuu qabdu. Arsummaan hin boonaan gostiti gosummaadhaan hin boonaan garuu gosaan xiyyaan hin dhaadadhu. Sigalti jechiki Oromoof dhaabbadha haqaaf dhaabbadha. Rabbiin namoonni gosaan isin qoonneef jedha Rabbiin akkasii wal beekanii malee akkasiin ittiin dhaadattaniif miti jedha. Sigalee sababa kanaatiif an gabbahee Kamaal hin qeeqe Kamaal an qeequ irraa bareedaa bara namni biraa qeequrra an qeequtu irra bareeda anaaf maaliif namni biraa Kamaaliin osoo haasa'u imooshinaal ta'e Kamaaliin bira dabre waan biraa hedduutu tuquu mala namni nama dallansiisuu mala jechuudha. Kanneen hunda qabbaneessuuf hawaasan gabbee qeeqe maaliif sirrii hin jiru wanni yaabsu dubbate sirrii miti jedhee ka dubbate kana. Okay saad gaafii dhumaa si gaafadhee gaafii deebii kenna xumurraa. Haasa'u kan kee gaafas keessatti wantoota kabajaa jechuun wanta akka aktiivistii nama guddaa tokko irraa hin eegamne waan kabajaa ilma namaa gadi buusaa arraba hin taane waan hedduu wantoota kanniif dhiifama kaameraa laala. Saniif imooshinaal namni yoo taasiftu beektaa yeroo tokko imooshinaal taata yeroo imooshinaal taatu dogoggoruu malta ilmi namaa kan dogoggorre hin jiru qeeqaf dhiifama hin gaafadhu. Qeeqaf sirrii an sirrii jira. Ana dhugarra jira. Dhugaa kana ammoo uummanni Oromoo arguuf jira. Dhugaan amma akkana dubbadhu kana jechuudha. Garuu jechoota si xiqqeessan tokko tokko hooka jettee jiraatu taatellee. Jetteerta. Okay saniif dhiifama gaafadha. Garuu qeeqaf dhiifama gaafadha. Walumaa galatti wanni atiin jettu Jeneraal Kamaal galchuu qeeqa isarratti dhiheesseef itti hin gaafatamu. Waan dhiifama gaafadhu jiru garuu ammoo haasawa keessatti xiqqoo aaris namoota hedduutu itti muufatee akka ilma nama tokkotti muufadhee waan tureef haasawa wantoota xiqqoo arraba fakkaatan muraasa kaa jedheef dhiifaman jedhaa qeeqaf ammoo waan dhiifama gaafadhu hin jiru jette Saadii Yusuf gaafiif deebii Oraazii Entertainment wajjin gooteef kabajaa guddaa qabda galatoon. Atis galatoon. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya kanaarra yookaan sunsuma Oraaziti
Qophiin sun suma Oraazii akkuma argitan aktiivistii Sa'ad Yusuf haala yeroo irratti akkasumas haasawa jajjabaa goonee jirra. Galatooma ulfaadhaa yeroo itti aanutti qophii sun suma Oraaziitiin walitti deebina. Ulfaadhaa galatooma isinin jedha. Warri chaanalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii itti roobsaa sabskraayibii kana mee itti dhawaa 10,000 haaseen nu amma 5,000 ho'i dhibba geenna jira 10,000 haaseen sifnu isinin jedha. Keessa murta. Wallahi billahi. Wallahi anu indis. Kau tambah hatu bro. Warabar tam. Orazi